يا ربي يا متي عالما سيم لي انجرو ربي المانما سبحانك ربي سيفرسا ربنا وما أرضي في سمي أنت يا مولانا وياي فقدت هل كندو كنيسة يا روتا harmee koo gartokkeen qaama koo sirraa cabee bahee situu rabbii wajjin har'aan nagahee situu rabbii wajjin har'aan nagahee dhiiga kee cabsitee natti baastee gatii harmee koo qaalii naaf warqii dhaahatii warqii caalu eenyu siin hin madaalu warqii caalu eenyu siin hin madaalu obsituu dandeessuu waa hundaa utubduu jireenya koo urtuu lafee dugdaa utubduu jireenya koo urtuu lafee dugdaa oolmaan kee baay'eedha kam himeen kam dhiisaa mee maalumaan siif ta'ee garaa kee gammachiisaa mee maaluma siif ta'ee garaa kee gammachiisaa isa anaaf jettee sagal kuftee kaatu isa anaaf jettee waan hin taane taatu isa anaaf jettee waan hin taane taatu ji'a sagal guutuu garaatti na baattee hidda dhandhuura kee soorata naaf laattee sagal hiixattee sagal miidhattee boolla afaan geessee lubbuu kan kee wareeguuf qabdii kennitee anaan kan na deesse lubbuu kan kee wareeguuf qabdii kennitee anaan kan na deesse. Maal jedheen si ibsaa maal jedheen barreessaa galanni kee hin badu yoomuu ana keessaa galanni kee hin badu yoomuu ana keessaa ji'a sagal guutuu garaatti na baattee ofiif osoo hin taane anaaf iddoo laattee ofiif osoo hin taane anaaf iddoo laattee galanni kee hin dhumu harmee tooya deessee qorraaf aduu hin jenne hundumaa dandeessee xaartee na guddiftee kan asiin na geesse xaartee na guddiftee kan asiin na geesse anoo in irraanfannee oolmaa kee kaleessaa kan yoomuu hin baane laphee konkoo keessaa yoomuu kan hin baane laphee kankoo keessaa sanyiin kaleessa facaafattee guddiftee utubaa taatee fi ol abdee mul'iftee kunoo daraareraa firii godhachuu fi rakkinaa fi gadadoo sirraa qooddachuu fi rakkinaa fi gadadoo sirraa qooddachuu fi atoo fayyaaf umurii rabbiin siif halaatu sanyii facaafatteera nama firii nyaatu sanyii facaafatteera nama firii nyaatu waan hin ta'in qabdaa na guddisuuf haa ta'u osoo hin dadhabin qorras ta'e aduu galanni kee yoomis ana duraa hin badu galanni kee yoomis ana duraa hin badu natti fudhatullee ammaaf yeroo dheeraa oolmaa kee deebisuuf kutadhee ka'eera firii dadhabbii kees kunoo bilchaateera firiin dadhabbii kees kunoo bilchaateera sirraa fagaadhullee an yoomuu si yaada fuula kee ifaasan arguu barbaada fuula kee ifaasan arguu barbaada jireenyatu sirraa na fageesse malee rakkinatu garaa na jabeesse malee si dagadhee miti harmeetoo yaa tiru rabbii guddaa malee kas si caalu hin jiru rabbii guddaa malee kas si caalu hin jiru sirraa fagaadhee tan kophaa koo himimmaan lolaasaa hunda si caalchisee yoomis sin jaalladha fayyaa siif haa kennu rabbii koo sii kadha akkamiin si obsaa yaa furtuu jaannataa xaartee na guddiftee naaf gootee rahmataa na guddisuuf jettee jijjiirrattu bifaa dukkanaa'ee hin hafuu gaaf tokko sii ifaa dukkanaa'ee hin hafuu gaaf tokko sii ifaa abshir yadeessee in yaadda'in irraa gorsaaf jaalala kee osoo hin ba'in daaraa sirraa fagaadhullee rabbii koo kadhadhee gudunfaa ganamaa gorsa kee qabadhee nama si gaddamee jeennata milkaa'u jeennata olaanaa lagni jala yaa'u rabbiin nuuf haa kennu naafsillee milkeessee kan milkii haa ta'u iddoon ati geesse yoomuu sin jaalladha haadha koo yadeesse yoomuu sin jaalladha haadha koo yadeesse.
الحمد لله در والبينو وليقدي في دي خوجتينو لم تكن غافني المئينو والأركا ولي أبندن دينو والأركا ولي أبندن دينو يا قادسة يا دلالم تينو قادسة أرشي دتو أرشي يورمتاو وباقبا أدونا مثمي أفريتي كجيو أما كانوا قبو خرادو جدوباتي خران نما قبو قيا قياما غرغلا أرض البيضاء جيخنو بيا دمشق شام أتتي دتين بالإفما أترتي يا ربي جئين نقابا كغرادا تقول لنا كلا لنا أما غافا نقافو كلا أما غابو جديد محمودي كان نقفنا نيمي كلا أكا قيا دلتنتين كلا تكات أتتي دري محشرتون كونو فأنت نمتكو نمكما إننا نما باقي نادم رايدا كياما نما ربين مهد منا فأنتكما تونيت الأبتن دتين سبيلا دفكك أنا الرابون غنومت نامو دفكو ولتني دامو إلى مرمى لك أنك جانتك ربي قياتون أرمى قادة أرشي دلتا أرى السنين جئين هادو دردر قناة ربنا فاقا مدتو مصطفى خيا كان ينجي سلام kanaaf amma macarrashaan dubbii kennaa maaliif deebinaa sheen hin fuudheef hooma jaarsaaf jaartii dubbatanaan jettanii warra jaarsaaf jaartii qabu baay'een natti iyyaa jira ka warri arabaallee achii nikaa hidhateetiin hin mataan bowwaafatee jira jaartii gale hin galwan awwala nikaa onlaayinii irraa wal buufatanii hiimo irraa wal buufattanii ikeenni himoo kun onlaayinii kun bara ulfaata onlaayinii fayyaaleetti mateen biyya keessaa laalanii fuudhuu wayya malee onlaayinii immoo akkuma gubbaa laalteetiin hin kadhatte sana bootiin hin gubbatti hambisa. Akkuma gubbaa laalte sana gubbatti hafta wallahi. Hedduu nama warra rakkisaa jira. Gali galu. Jaartiin hin galu jettu sun maali nikaa qabattee araba kanatti nikaa isaa qabattee hin galu jettaati. Waa akkamitti galu jettu. Bar guyyaa qiyaamaa jedhe Nabi alayhi salaatu wassalaam. Durri wanni dubartiin irraa gaafatamtuu salaataa fi jaarsa jedha. Yoo salaataaf jaarsaan baate yookaan hibaat hin jirtu jedha. Akkamitti ajaja diddaati. osoo sujuunni ka jiraatu taheeti aboo jaartii jaarsa jujuuchisa jedhe bar Nabi alayhi salaatu wassalaam dubartiin haqa jaarsaan geessin haqa rabbiin geessin haqa jaarsaa geessitutti jedhe Nabi bar alayhi salaatu wassalaam hagamitti ajaja diddaree ati aboo atiin jaarsaallee moobaayila waliin fattashina waluma jala deemtaniin qottatina tajassusa jedhama wanni akkana moobaayila waliin laalina isiin illee ka isaa keessa laalin yoo inni moobaayila nama biratti hin dawwaliin siin jedhe hin dawwaliin dhaabi dhugaa wallahi dhugaa wallahi dhugaa ajaja isaa fudhadhu yoo inni biyyatti gallee waliin galleetiin nikaa achitti wal hidhatanii biyya garagaraa jirani hin galle yoo siin jedhe gali wallahi ati itti laafimee ati jaarsaaf jaartiin nafaqaa keessatti illee abbaa ebalu bareeda jirra nu hin ciqqamin ati aguma qabduun nu bira dhaabadhu barbare illee manaa qabna shiroollee manaa qabna mee akkana jehin fitnaan asii miti gadaatanaa miti gadaana biituu kaate gadaana biituu jirti dubartoota rasuula rabbii bira jirti alayhi salaatu wassalaam gaafan tokko seenan namaan deemata gaafan tokko mana rasuula rabbii kana abbaan bakrii aseene jedhan wagguun seenee dubartoota nabiin bira teettee martuu nafaqaa nuu kenni qallaba nuu kenni jettuun arge eessaa fuudhan nabi maal fuudhan nabi jennaan nabi waan godhan dhabanii jennaan ji'a tokko irratti kakatan mana keessanii seenu jecha sababaan biraallee hin himamaa haa ta'u sababaan bareenni kana jedhan wanni rasuulli rabbii irraa kakataniif nafaqaa gaafatanii jennaan ji'a tokko riisin irratti hin seenu jedheen rasuulli rabbii abboo irraa fagaate maal jettan mee isin amma waan kana eeganaa gaafa ji'a tokko guutan bulii 29 Aayishatti ol seenan radiyallahu anha wardaa ji'a tokko nurraa kakatanii bulii 29 itti maa nutti seentarree jennaan bara Aayishoo jiini takka bulii 29 takka bulii 30 jiini anarraa abbootiin kiyya kun bulii 29 ta'e saniif jedheen Nabi alayhi salaatu wassalaam waan angootu jedheen eeganaa aayaan buutee jedhan yaa ayyuhan nabiyyu qul li azwaajika yai dubartoota teessaniin abboo taji'a tokko irraa fagaatte sanii yoo nanna filattan jiruu duniyaa keessatti filannoo kenname rasuulli rabbi yoo nanna filattan na bira taa'a yoo abbootiin akiraa filattan ammoo akiran na filadhaa yookaan asin na filadhaa jechuun ulamaa irraa kilaafa lamatu jira jedhan takka duniyaan na filadhaa takka akiran na filadhaa
takkaa na gadhiisi jedha abbootiin takkaa na qabadhaa jechu kilaafa lama jira dubbii lamaa tana jira takkaa jiruu duniyaatti na qabadhaa naan addan hin bayina takkaa abboo xalaa kanarra barbaada gannadii isin gadhiisa takkaa abboo jiruu bayna duniyaa wal akiraa mara ciifaman jedhan Aisha howaasitti mana jalaalleen jarjariin je'ennaaf ayaan buute jedduu dubartoota keessanii keessaa mara ciifamuun quraanni rabbii na buusee jira durri nama gaafatanii Aisha rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam maaliif jennaan riwaayaa wayii turlee jire jedhan yoo